Hello guys, today we will see about volume relation 1.6.3 volume relation. Hariiroo volume fi volume waliin qaban kan wal ilaallu jechuudha. At the end of this section, student will be able to solve volume problem based on given chemical equation. Chemical equation nu kannamerraa volume fayyadamuudhaan solve godhu jechuudha. Akkamitti akka solve goonu waliin ilaalaa jechuudha. At standard of temperature standard 0 degree Celsius in the pressure 1 atmosphere or STP standard temperature pressure jechuudha. 1 mole of any gas occupied 22.4 liter. Gaazii mooliin takka ka gaazii kamiyyuu mooliin takka eenyu wajjin walqixa eenyu qaba 22.4 litirii qaba jechuudha. 22.4 litirii. This 22.4 liter is known as molar volume at standard temperature pressure dha jechuudha. Akkamitti akka fayyadamnu asiin gaditti wal ilaalaa jechuudha bal'inaan. The volume of a gas, its number of molecules are related in the explained by Avogadro's number. Volume gaasii fi its number lakkoofsi moleculeidha wajji wal qabatu maaliin ibsama? Avogadro numberii. Avogadro's law dha jechuudha. Avogadro's law states that equal volume of different gas under the same condition of temperature in the pressure contain equal number of molecules. Avogadro's law states kun jechuun equal volume qabanii jechuudha. Gaasiin garagaraa equal volume qabanii akkasumas maal qabanii equal number of molecules qaban. Example oxygen gas, hydrogen gas inda oxygen gas yoo fudhanne isaan kun maal qabanii equal volume qaban. Equal volume inda equal mole qaban jechuudha. Equal mole 1 mole maal qabanii ammoo 1 mole of hydrogen gas eenyu wajjin wal qixa jennee barreeffamuu tana 22.4 litirii wajjin wal qixa. Akkasumas volumiin isaaniidhaatis wal qixa jechuudha. Karaa kanaanii gaaziin lama kan garagaraa volumiin isaanii wal qixa. Akkasumas molecuulii yookaan mooliin isaanii wal qixa jechuudha. The same condition of pressure in the temperature haala temperature wal fakkaataa fi pressure wal fakkaataa keessatti volumiin isaaniitii fi pressuriin volumiin isaaniitii fi volumiin gaazii garagaraa wal fakkaataadha jechuudha. According to this law, the volume of a gas is proportional to the number of molecules or mole of gas at standard temperature pressure shows below. Volume fi mooliin akkasumas hariiroo maalii qabanii hariiroo wal fakkaataa jechuudha. Yoo volumiin idee mooliin niidaa yoo inni qannasee inni qannataa jechuudha. Direct proportional relation qaban jechuudha. Eenyu volume inda mooliin. Akkuma asirra mul'atu kanatti volumiin eenyu wajjin proportionalidha. Moolidha wajjin. V volume is number of mole of gas. In volume problem, the volume of one substance is given. In the volume of other substances calculate. Amma volume problem keessatti volume substance tokko nu qannama volume substance biraa immoo ni barbaanna. Akkamitti akka barbaannu waliin ilaallaa jechuudha. What's the volume of oxygen will react with methane
to produce 44.8 liter of carbon dioxide at standard temperature pressure. Amma yeroo kana jiru standard pressure yeroo jiru volume maal fayyadamna 22.4 litirii fayyadamna jechuudha. Okay. Volume oksijiiniidha hangam takkaatu nu barbaachisa. Miiteenii wajjin react goonee maal oomishuudhaaf kaarboon daayoksayidii leetira 44.8 oomishuudhaaf kaarboon daayoksayidii leetira 44.8 oomishuudhaaf oksijiinii vooliyuumii hangam takkaatu nu barbaachisaa jedhe. Amma kana akkamitti beekuu qabnaa? Jalqaba gisee wantoota akkanaa daleenyu vaalaansi ta'uu qabu wanni nu kennamu. Oxygen 4 oxygen hydrogen 4 sorry hydrogen 4 balance carbon 1 balance oxygen 4 balance. Samboda maal guna the volume of oxygen barbaadna. Volume oxygen barbaaduudhaaf gubbatti x godhannaa jechuudha. 44.8 liter of carbon dioxide 44.8 liter of carbon dioxide. Sambodarra volume waan barbaannuuf maal goonaa standard temperature pressure nuun jedhe. Yeroo kana eenyu fayyadamnaa? Moolii isaanii kanarratti as jalatti waan maal jennaani waan mooliidhaa mireessis waan jiraami waan jettaan baay'isuu 2.24 yeroo kana maal ta'a 2.4 leetir. As jalatti immoo 2 baay'isuu 2.24 leetir. Isa kanaan maal jennaarre baay'ifnaan jechuudha lamaan yeroo baay'ifne 4.8 jechuudha. 4.8 leetir. Sanbooda maal gunaa cross baay'ifna. Akkamitti akka daleenyu waliin ilaallu jechuudha. Baafannee jirra waan ta'eef akkamitti akka daleenyu waliin ilaallu. X over 4.8 litir wal qixa ni ta'a 4.8 litir over 2.4 litir. Litira asuma litiraan dhaamsi cross baay'isi. X times 2.22.4 equals to 44.8 baay'isuu 44.8 over 22.4 22.4 meeqa afaasitti lamaatu hafa. Yeroonii fi amma kan akka waliin dhaamsineeti jalaa badee as gubbatti immoo lamaan nu hafaa jechuudha. Lamaan kana gizee kanaan baay'ifnu meeqa ta'a? Gizee as jalaanis 2.4 godhi waliin badaa. Kun ammoo lamaan gizee baay'ifnu meeqa nu hafaa? 2 hafaa 2 gizee kanaan baay'iftu 16 goonee takka 8 9 8 jechuudha. Sanbooda tuqaa takka 89.6 89.6 x equals to 89.6 litir. Oksijiinii litira 89.6 nu barbaachisaa jechuudha. Miiteenii wajjin react goonee litira 44.8 kaarboon daayoksayidii oomishuudhaaf litira hanganaatu nu barbaachisaa jechuudha. 1.10 question number 1 what volume of nitrogen react with 33.6 liter of oxygen to produce nitrogen dioxide. Volume nitrogenii hangam takkaatu nu barbaachisaa? Oksijiinii 33.6 litira wajji wal nyaachifnee nitrogen dioxide produce godhuudhaaf volume nitrogenii hangam takkaan nu barbaachisa jaa? Nitrogen oxygen 24 nitrogen
dioxide. Nitrogen lama, nitrogen takka, nitrogen balance godhuudhaaf asitti goona. Oxygen asitti 4 ta'a, oxygen balance godhuuf asitti 2 goona jechuudha. San boodarra volume of nitrogen barbaaduuf x goona. San booda oxygen 33.6, 33.6 leetir, nitrogen 22.4 leetir. Standard temperature pressure dha. Isa kanammoo standard temperature pressure dhaan 2.24 gisee hojii wal baay'ifnu oxygen jala meeqa dhufaa? 4.8 leetira dhufaa jechuudha. Isa kana cross goonee waliin baay'ifnee harkachuu qofaa jechuudha. Maal volume of nitrogen kam goonaa x over 2.4 equals to 33.6 liter over 44.8 leetira andaamsi cross yeroo nuuf baay'ifnu x 44.8 is equals to 33.6 times 22.4 over 44.8 over 44.8 yeroo kana maal goona isa gubbarra jiru waliin baay'ifnee isa jala jiruuf haa hirru gizeerii fi gubbarra jiru waliin baay'ifnee meeqa dhufaa? Gizeerii fi waliin baay'ifnee 752.64 dhufaa jechuudha. Gubbarraa kun 752.64 hiruu 44 752.64 hiruu meeqaatii 44.8 meeqa dhufaa? 16.8 leetira dhufaa jechuudha. Nitrogenii voluumii 16.8 leetir nu barbaachisaa jechuudha. Oksijiinii 33.6 leetiraa wajjin wal nyaachuufnee nitrogen dioxide oomishuudhaaf. How many liters of sulfur trioxide are formed when 4,800 centimeter cube of sulfur dioxide burned in air? Yeroonii fi seentimeetira kiubii 4,800 sulfur dioxide aerii keessatti barni goonu sulfur trioxide hangam takkaatu oomishamaa jedhe. Maal jennaanii jalqaba occasionii baafannaa. Sulfur dioxide to form air oxygen dha. To form sulfur trioxide. Yeroo kana maal jedhe baalaansii goona amma jalqabaa. Oksijiniin meeqa asitti? Oksijiniin 4 jechuu asitti. Oksijiniin 4. Fakkeenyaaf amma asitti oksijinii baalaansii goonaa jennu. As lama keenya. Yeroonii fi as lama keenya amma yoo haa baanne baalaansi hin taane as 4 as ammoo 3 waan ta'eef baalaansi hin taane. As keenyee oksijiniin as 4 as ammoo oksijii yoo as lama keenya oksijiniin 6 baalaansi hin ta'a. Maaltu baalaansi hin taane? Sulfuriin baalaansi hin ta'u. Kanumaafuu maal goonaa? As lama keenya. Oksijiniin 6 sulfuriin ta'u. As lama keenya. Sulfuriinis oksijiniinis maal nuu ta'a? Baalaansi nuu ta'a jechuudha. Ammas kana booda maal goonaa? Sulfur trioxide irratti x godhannaa. Sulfur dioxidein gubbatti immoo 4,800 seentimeetira kiubiidha jechuudha. Seentimeetira kiubii kana gama leetira deeffachuudhaatu dursa maal goonaa? Waan leetirri wal qixa ni ta'a. 1,000 seentimeetira kiubii wajji wal qixa. Yeroo kana maal goonaa? Xiin wal qixa ni ta'a
4,800 seentimeetir kiiyub. Isa kanaan dhaamsinu. Yeroo inni fi seentimeetir kiiyubii hin dhaamsine kana kiriskroos baay'ifna. Yeroo inni fi kiriskroos baay'ifnu 4,800 baay'isuu 1 leetiraa yeroo 1,000 duwwaan dhaamtii. Duwwaan tunis duwwaa tanaan dhaamtii. Meeqa ta'a? X wal qixa ni ta'a 4.8 leetira ta'a jechuudha. Takka tanaan gisee baay'iftee waan ta'eef 4.8 leetira. Afur tuqaa 8 leetira ta'a jechuudha. Soorii. X 4.8 leetira. As jalatti immoo 2 baay'isuu 22.4 leetira. Asittis 2 baay'isuu 22.4 leetiriin gisee baay'ifnee meeqa nu dhufaa jechuudha. 44.8 dhufaa jechuudha. 44.8 leetira. 44.8 leetira dhufaa jechuudha. Amma isa kana bal'inatti haa gabbaafannu. 4.8 leetira over 44.8 leetira wal qixa ni ta'a. X over 44.8 kiriskroos yeroo baay'ifnu X baay'isuu 44.8 leetira wal qixa ni ta'a. 4.8 leetira baay'isuu 44.8 leetira. Samboodarra over 44.8 leetira over 44.8 leetira. Leetira cancel by leetira. Sorry. 44.8 leetira cancel by 44.8 leetira. 44.8 leetira cancel by 44.8 leetira. Meeqaafa? 4.8 leetira is deebisaadha jechuudha. Deebisaan 4.8 x equals to 4.8 letter of sulfur trioxide. Sulfur trioxide leetira hanganaatu produce ta'a jechuudha. 4.8tu produce ta'a jechuudha. Yeroonii fi seentimeetira 4,800 sulfur dioxide burniin aeriyaa keessatti goone. Question number 3. How many liters of ammonia are required to react with 145 liters of oxygen according to the following reaction? Reaction asii gadi kana keessatti leetira ammooniyaa hangam takkaatu nu barbaachisaa jechuudha. Oksijiinii leetira 145 wajjin barni godhuudhaaf samboodarra maal goonaa? Ammooniyaa gubbarra X ni godhannaa. Oksijiinii gubbarra 145 leetira ni goonaa. Ammooniyaa jala 4 waan jirtuuf 4 jalqaba baay'isuu 22.4 leetira gisee baay'ifnu 6 takka 8 9 8 tuqaadha jechuudha. Meeqa 89.6 as jalatti 89.6 leetira jechuudha. Samboodarra oksijiiniiti 5 baay'isuu jettaan 22.4 leetira gisee baay'ifnu duwwaa goonee 2 qabna. 12 takka 10 takka jechuudha. Sambooda 12 leetira jechuudha. Kunis 12 leetira oksijiinii jalatti 112 leetira. Amma kana maal goonaa? Kiriskroos waliin baay'ifneetu maal godhuudhaa? Harkachuudha jechuudha. Deebisaasaa ammooniyaa gubbarratti X jalaan ammoo 89.6 leetira is equals to oksijiinii gubbarra 145 leetira over kajalaa 112 leetira jechuudha. Ka'eenyi jala oksijiinii jalaa giseen fi kiriskroos baay'ifnu X
baay'isuu 212 leetir equals to 89.6 leetir baay'isuu 245 leetir over 212 leetir over 212 leetir. Gizeenii fi isa kanaa waliin baay'ifnu gizee isa kana waliin baay'ifnee inni kun isa kanaan dhaamaa leetiraan dhaamaa isa kana waliin baay'ifnee gizeenii fi 212 firruu meeqa ta'a? X equals to 216 leetira ta'a jechuudha. 216 leetira nu barbaachisaa jechuudha. Ammooniyaa hangana takkaatu nu barbaachisaa jechuudha. 216 leetira of ammonia required to react with 245 letter oxygen. Question number 4. Calculate the volume of oxygen produced in decomposition of 5 mole of potassium chlorate at STP, standard temperature pressure. Amma kanarratti potassium chlorate decompose yeroo goonu potassium chloride plus oxygen gaazii uumamaa jechuudha. Amma isa kana baalaansii godhuudhaaf 2 maal ta'e baalaansitee potassiumii 2 chloriinii 2 baalaansii ta'an eenyu hafaa oxygenii hafaa oxygenii as 6 as 3 goonaa jechuudha. Amma maal jee yeroonii fi decompose goonu 5 mole of potassium chloride meeqaatu uumamaa calculate volume oxygen hangam takkaatu uumamu yeroonii fi 5 mole of potassium chloride decompose goonu volume oxygen meeqaa jaa amma 2 mole of potassium chloride produce 3 mole of oxygen. Yeroon fi 2 mole of potassium chloride decompose ta'e oxygen 3 mole decompose godha. Yeroo kana 5 mole of potassium chloride yoo meeqa oomisha X. Mole cancel by mole san boodarra 2 times X 2X equals to 5 times 3 mole 5 times 3 mole over 2 mole over 2 shan baay'isuu 3 moolii 15 mol over 2 7.5 mol ta'a jechuudha. 15 hiruu lamaa 7.5 mol dhufaa jechuudha. 7 X equals to 7.5 mol oomishama. Ammaan tana moolii kana inni maal nu gaafate volume nu gaafate waan ta'eef gara volume deebisna. 1 mol equals to 22.4 litira wajjin qixa. Inni maal nu gaafate litira nu gaafate waan ta'eef yeroo kana 7.5 mooliin meeqa ta'a? Criss cross yeroo nuuf baay'ifnu X molii cancel by mole X times 1 is equals to 7.5 baay'isuu 22.4 over 1 kun normaalidha. 7.5 baay'isuu 22.4 qofa waliin baay'isuudha jechuudha. X walqixa ni ta'a 7.5 baay'isuu 22.4 leetiraan yeroo nuuf waliin baay'ifnu X equals to 268 leetir. Isa kanaa jechuudha. Volume 268 oxygen volume 268 leetir oxygenii leetira 268 nu barbaachisa maal ta'a produce ta'a jechuudha. Yeroo fi 5 mole of potassium chloride decompose goona. How many mole of water
water vapor are formed when 10 liter butane gas is burned in oxygen at standard temperature pressure keessatti. Moolii watariidhaa hangam takkaa jechuudha. Kanii fi foormid ta'u, karoonii fi uumamaa jechuudha. Yeroonii fi leetera 10 buuteenii keessatti barni boonu isa kana jechuun buuteenii 4 haayidiroojiinii 10 pilaas sooriin immoo gootaan C4H10 plus oxygen to form carbon dioxide in the water. Carbon dioxide plus water. Amma yeroo kana baalaansii godhuu qabna. Kaarbooniin asitti meeqa? Kaarbooniin 4, kaarbooniin asitti takka, oksijiiniin asitti 2, sanboodarra 3, asitti yoo meeqa? 5 ta'a jechuudha. Kanumaafuu as lamaa keenyu kaarbooniin asitti 8, asitti 8 keenya, sanbooda asitti meeqa ta'a? Kaarbooniin oksijiiniin 10 16 ta'a jechuudha. Yeroon 8 baay'isuu 2 16 iddoo takkaa 17 ta'a. Yeroo kanas as meeqa keenya? 13 keenya. Oksijiinii meeqa ta'e? Oksijiinii 26 ta'e. Haya asitti yoo meeqa? 16 asammoo meel kaa'uu qabna? 10 kaa'uu qabna jechuudha. 10 gisee keenya 16 26 ta'a jechuudha. Maal ta'e oksijiiniin baalaansii ta'e? Haayidiroojiiniin 20 jechuudha. Asii 2 asii 10 20 asitti illee 20 maal ta'e baalaansii ta'e jira jechuudha. How mole of water? Watarii gubbarratti x ni godhannaa. Sanboodarra miiteenii gubbarratti 10 leetir buuteenii gubbarratti 10 litir. Sanboodarra tuu tanaa gizeenii fi 2.22 leetiraan gizee baay'ifnu tuu moolii tana gizee baay'ifnu meeqa ta'a? 4.8 leetir ta'a. Inni kunis maal jee nu gaafate? Inni mooliidha nu gaafate ilaala. How many mole of water vapor jedhe. Moolii meeqa? 10 mol. 10 mol. Amma meeqa bal'inatti haa gabbaafannu? 10 leetir over 44.8 leetir wal qixanii ta'a. X over 10 mol. Amma isa kana fuunee gizee bal'ina baafannu maal goonaa? 10 litir over 44.8 litir is equals to x over 10 mol. Isa kanaan baay'ifnaa. X baay'isuu 44.8 litir wal qixanii ta'a 10 leetir baay'isuu 10 leetir over 44.8 litir over 44.8 litir. Leetira cancel by litir. Inni kunis isa kanaan cancel ta'a. Kana gizee waliin baay'ifnu 100 litir. X is equals to 100 litir over 44.8. Amma isa kana yeroonii fi waliif hir'u meeqa ta'a? 20 wal qixanii ta'a 20 sorry 2.23 mol. Sorry asitti mooliidha jechuudha. Maaliif 10 liter times 10 mol over 44.8 litir. Litirri cancel by litir. Sanbooda maal ta'a? Mooliitu hafa. Xiin maal ta'a? X equals to 2.23
mole to hafaa jechuudha. 2.23 mole of vapor is formed. Bishaan moolii 2.23tu maal ta'a formid ta'a jechuudha. Yeroonii fi buuteenii leetera 10 keessatti jechuudha. Okay. 1.6.4 mass volume relation. At the end of this section, student will be able to solve mass volume problem based on given equation. In mass volume problem, either mass of one substance is given in the volume of other substances required. Malje mass volume relation keessatti maasiin substaansii tokkoo si kennama volume substaansii biraa barbaada. Yookaan ammoo malje or the volume of one substance is given in the mass of other substances required. Yookaan volume substaansii tokkoo si kennama maasii substaansii biraa barbaada jechuudha. The step to solve such type of problem are the same previously step except putting the mass on one side in the volume other side sign. Akkuma isaa kana duratti fayyadamneedha. Gama tokkoon volume yoo ta'e gama tokkoon ammoo maasii fayyadamnaa jechuudha. Maasii fayyadamna ammas keessatti. Amma fakkeenyaaf A plus B is equals to A maal jennaan AB jennaan. Amma fakkeenyaaf yoonii fi asitti volume nu gaafate asii maal fayyadamuu qabnaa jala kanatti maasii fayyadamuu qabnaa. Yoonii fi asitti maasii asitti yoonii fi volume nu gaafate asii yeroon fi asitti volume nu gaafate asitti maas fayyadamuu qabnaa. Yeroon fi asitti maasii nu gaafate asitti volume fayyadamuu qabnaa jechuudha. Akkasumas yeroon fi maasii tokko nu kenname volume biraa barbaannaa substaansii biraa. Yeroon fi volume substaansii tokko nu kenname maasii substaansii biraatti barbaannaa jechuudha. Exampleidhaan isiniif galaa. How many grams of magnesium should react with sulfuric acid to produce 5.6 liter of hydrogen at standard temperature pressure? Magnesium react with sulfuric acid to form hydrogen plus magnesium sulfuric. Amma asitti nuti maal barbaannaa gram of magnesium x gubbaa godhannaa jechuudha. Ammoo 5.6 liter of hydrogen gubbarratti 5.6 liter. Amma yeroo kana asitti maal nu gaafate yeroon fi saayidii kanarratti maasii nu gaafate asitti saayidii kana maal fayyadamnaa volume fayyadamna. Waan volume jechuun 22.4 liter. Asitti immoo kan magnesiumidha. Baalaansii ta'uu isaa ilaalluu jalqaba. Dhiifamaa hojii. Magnesiumiin takka hydrogeniin lama sulfuriin takka oksijiinii 4 baalaansii ta'ee jira jechuudha. Waan baalaansii ta'eef hin jalqabe isinii deeme. Amma immoo asitti giraamii isaati 24 giraam per mole. Amma bal'inatti haa gabbaafannu x over 24 gram is equals to 5.6 liter over 22.4 liter. Amma isaan cross baay'inaa jechuudha. Yeroo kana akkam godhannaa x over
24 is equals to 5 jaha 5 over 22.4 yeroo kana isa kana gisee cross baay'ifnu x 22.4 is equals to 24 baay'isuu 5.6 over 22.4 over 22.4 jechuudha. Isa kana yeroo ni fi waliin baay'ifnu meeqa dhufa? 34.4 yeroo 22.4 yeroo ni fi waliin illee meeqa ta'a? 6 dhufa jechuudha. X is equals to 6 gram jechuudha. 6 gram. 6 gram of magnesium needed. Exercise 1.11. How many liters of oxygen required to react with 156 gram of benzene according to the following equation? Equation armaan gadii keessatti leetira hangam takka oksijiiniitu nu barbaachisaa jechuudha. Oksijiinii gubbaarratti x nu godhannaa benziinii gubbaarratti 156 giraama ni godhannaa. San boodarra jaha tokkoon saayidii tokkoon yoo ni fi leetirii nu gaafate jaha kaaniin ammoo maal fayyadamnaa? Mass volume relationship waan ta'eef saayidii tokkoon mass saayidii tokkoon volume jechuudha. Yeroo kana isa kana jalatti leetirii fayyadamna. 15 baay'isuu 22.4 leetira yeroo baay'ifnu meeqa dhufaa? 336 leetira dhufaa jechuudha. 336 leetira over under oxygen. Oxygen jala 336 leetirii. Benziinii jala immoo maasii fayyadamnaa molar maasii jechuudha. 12 baay'isuu 6 ida'uu takka baay'isuu 6 yeroo kana inni kun meeqa dhufaa? 12 lamoonni tagamna 72 ida'uu 6 78 baay'isuu 2 156 jechuudha. 156. Benziinii jalatti 156. Amma yeroo kana bal'inatti haa baafannu. X over 156 over 156 is equals to x over 336 cross gisee baay'ifnu 156 x is equals to 156 baay'isuu 336 over 156 over 156 cancel by 156 asittis cancel ta'a. X is equals to 336 giraama dhufaa jechuudha. Keenyu kanii fi oksijiinii 336 giraama dhufaa jechuudha. What mass of iron metal would be completely oxidized by 89.6 liter of oxygen to produce iron oxide at standard temperature pressure? Iron plus oxygen to 4 iron 2 oxygen 3 yeroo kana 2 wana oxygen 6 ta'a. Asitti 3 wana oxygen 6 balanced iron tafa iron asitti 4 godhanna. What mass of iron? X oxygenin 89.6 leetira. Isa kana jalatti leetiruma fayyadamnaa. 3 baay'isuu 22.4 gizeenii fi waliin baay'ifnu 12 goonee tagamnaa 6 7 6 67.2 leetira. Ayiraniin 56 qabaa. 56 yeroonii fi afuriin baay'ifnu 204 ta'a jechuudha. Gizeenii fi afuriin baay'ifnu 204 ta'a. 204 giraam.
amma isaan kana kophaatti haa baafannu. X over 224 wal qixanii ta'a 89.6 over 67.2 cross gisee baay'ifnu x times 67.2 is equals to 224 baay'isuu 89.6 over 67.2 over 67.2 jechuudha. Isa kana yeroonii fi waliin baay'ifnee hir'uu meeqa dhufaa? X equals to isa kana waliin baay'isaadha. Isa kanaaf hiraadha. 298 nu dhufaa jechuudha. Mass of iron. Calculate the mass of calcium carbide that is needed to produce 100 centimeter cube of acetyl according to the equation. Mass of calcium carbide barbaanna. X sanbooda irratti seentimeetira kana gara volume deeffannaa. 1 leetirii ol qixanii ta'a 1000 takka seentimeetir kiubiidha. Waggaa kana dhibbi seentimeetir kiubii meeqa ta'a jechuudha? Leetira meeqa ta'a? Asumatti kana seentimeetiraan dhaamsi. Kiriskroos yeroonii fi baay'ifne 1 leetir baay'isuu dhibbaa is equals to x baay'isuu 1000 over 1000 duwwaan dhaamaa sanboodarra takka leetirri baay'isuu takka leetiraa takka ta'a over 10 x is equals to takka leetir over 10 walqixanii ta'a duwwaa tuqaa takka leetira ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa takka leetira. Eenyurratti asirratti duwwaa tuqaa takka leetir asirratti ammoo x maasii nu gaafate 40 ida'uu 12 baay'isuu 2 24 ida'uu 40 64 jechuudha. 64 gram isa kana jalatti immoo leetira 22.4 leetir amma gizeenii fi bal'inatti gabbaafannu x over 64 is equals to duwwaa tuqaa takka leetir over 22.4 leetir kiriskroos gizee goonu x baay'isuu 22.4 leetir is equals to 64 baay'isuu duwwaa tuqaa takka leetir giraama over 22.4 over 22.4 isa kana waliin baay'ifnee 22f gizeerru inni wal dhaamsaa. Isa kana waliin baay'ifnee gizee 22.4 firru meeqa dhufaa? X is equals to duwwaa tuqaa 28 giraama dhufaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 28 giraam. X is equals to duwwaa tuqaa 28 giraama dhufaa jechuudha. Okay, question number 4. How many milliliter of sulfur dioxide are formed when 12.5 gram of iron sulfide or pretty react with oxygen at standard temperature pressure according to the equation? How many sulfur dioxide is formed? Sulfur dioxide irratti x ni godhanna. Sanbooda gram of iron ironii gubbarratti 12.5 gram
sulfur dioxide jalatti 8 times 22.4 times 8 meeqa dhufaa 179 tuqaa 2 dhufaa jechuudha. 179 tuqaa 2 179 tuqaa 2 as jalatti immoo 56 ida'uu 2 baay'isuu 32 baay'isuu 4 inni kun 64 dhufaa 64 ida'uu 56 baay'isuu 4 meeqa dhufaa 480 dhufaa jechuudha. 480 giraama dhufaa. Sanboota isaa kana gabbaafannee haada leenyu bal'inaan 12.5 over 480 is equals to x over 179.2 179.2 cross gisee baay'ifnu x baay'isuu 180 is equals to 12.5 baay'isuu 17.2 over 180 over 180 isa kana waliin baay'istee yeroon fi isa kanaaf hirtuu x is equals to meeqa dhufaa x meeqa dhufaa 4.6 dhufaa jechuudha. 4.6 maal dhufaa leetira dhufaa jechuudha. 4.6 leetira. Leetira kana gara miilileetira deebisnaa jechuudha. Leetira kana gara miilileetira deebisnaa. X equals to 1 liter is equals to 1000 milliliter. Sanboota 4.6 leetirri yoo eenyu julqxennee kiriskoroos goonaa leetirii kaansel leetiraan ni dhaama. Gizeenii fi kiriskoroos baay'ifnu x times 1 is equals to inni kun ammoo gizeenii fi kanaan baay'ifnu gizeenii fi kumaan baay'ifnu 4,666 asitti 6 takka irraa hambisnee 66 milliliter dhufaa jechuudha. The final answer is kana har'aaf asirra nu gahaa hanganii fi paartii itti aanutti walitti deebinutti